አረ መንግስት ወደ ትዬ ነው እስቲ የና አንብብሲ ፊንፊኔም नगा बुलते आतम बुलते ምንድነው አማርኛ ታውቃለህ? ኦሮሚፋ በጣም Yoya arkafuun kan jirtu nageenyi kophaa dhaadhaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabacharraa kun chaanaalii Burqaa Entertainment viidiyoon amma argitan qabiyyee keenya sagantaa har'aa keessatti torban kanaaf viidiyoo isin barsiisu isin bohaarsu dheen qabadheen kanan isiniif dhiyaadheedha. Maarree warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun akka nu jajjabeessitan isin jechaarra haga xumura viidiyoo kanatti akka nu faana turtan affeerramtaniittu. አረ መንግስት ወደ ትዬ ነው እስቲ የና አንብብሲ ፊንፊኔ ምናምን አዲስ አበባ እኮ ነች አዲስ አበባ ፊንፊኔ አረ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ስሙን አንብቡት ምንድነው እሺ ቆይ እዚህ ጋር ሲገለጥ ጆሌ ዳይመዳ በረቹ ቀበኒዳ አማ መንግስት ወዴት ሄደ ነው ምናምን ዋንጀጂሲሱ ሚቲ ኩኒ ጅቢንሳ አፋን ኦሮሞ ወሬን ቀበኒዳ ማለ fakkeenyaaf Finfinneen Addis Ababa jedhanii lakkoofsan tokko keessa guyyaa meeqa tokko jiru afaan Oromoof Amaariffaan akkasumas wantoota barnoota ta'an barulee isaan irratti kan barraa'ee fi dhiyaatedha. Waanumayyuu ulfaatuuf waa wanni miti kun hin barru waan jedhanidha. Tibba darbes immoo afaan Oromoo hin faarfannu jechuudhaan gaa magaalaa kutaa magaalaa Finfinnee keessatti akkasumas alaabaa faaruu alaabaa afaan Oromoon faarfannu jechuudhaan alaabaa buusuudhaan gaa daayirektarri mana barnootaa suniifiin akkasumas ittaanaan mana barnootaa sun hidhamuusaas sooshaal miidiyaa kanarraas odeeffannee jirra. Afaan Oromoo barachuun homaa naman godhu miiliyeenaan namoota biiliyeenaan dubbachaa jiran waan ta'eef afaan Oromoo miti afaan kamiyyuu barre waan nu fayyaduuf warreen akkas gootanii fi akkasumas immoo maatiin barattootaas immoo afaan kamiyyuu barattoonni yoo baran isaan fayyada malee waan isaan miidhu waan hin qabneef isa kanarratti oduu jajjabeessinee yaadeedhuun qaba. Ammas bakkuma martanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo itti aanu walumaan daawwanne adeebinu. Viidiyoo kanarratti gaa kiroogiraafiroota akka jiranitti warreen as keessa jiranii kiroogiraafiroota tulluu faa dabalatee ijoollee hedduudhaan asirratti argaan jiru. Gaa sagantaa ta'e irraati kanarra aanee yeroo ammaa muuziqaan babbareedaan yeroo bahan gaa akka isaan miidhagan duuba dhaabbatanii gaa faayanii akkanatti immoo nuuf dhiyeessan kiroogiraafiroota keenya ispeeshaalii tulluun gizee asitti shubbisu ni argitu baay'ee mucaa lafaa baa cimaadha. Viidiyoo kamirraayyuu isan dhabdan kiliipota afaan Oromoo ammayyaa'ee bahe kana gaa hammayyeessuudhaan ni beekamu. Akkasumas immoo viidiyoo keekiyyaa badhaadhaan torban kana baase irratti immoo falmattuu tiiktookii irratti ni beektu baay'ee ajaa'iba. Biyya alaa keessaa viidiyoo keekiyyaa kanarratti kan hirmaate falmattuudha. Warreen kaan biyyuma keessaan viidiyoon kun walitti gurmaa'ee yeroo isaan treeningii godhaniiti haalatti seenan argina jechuudha asirratti. Viidiyoo kana mee haalaallu jalqaba irratti tokko lama sadi jedhee gizee deemu amma falmattuun faa treeningii godhanaa jiru haala kiroogiraafarri kun akkamitti darbuu akka danda'udha jechuudha. Mee ormaan haalaallu asirratti. Qabee walaloonsaa yeedaloonsaa baay'ee namatti tola. Waa'ee kiliipichaa isinitti himuuf osoo hin taane kiroogiraafara tulluun haala itti shubbisan baay'ee waan natti toluu fi yeroo mara anani dhiyeessee warri isinitti tolees isin yaada keessan nu barreessaa subscribe like nu godha isiniin jedha. Falmattuunis tiiktookii irratti baay'ee intala jaalatamtuu fi beekamtu egaa yeroo ammaa kana haala kanaan egaa gara aartii Oromoo kanatti makamuudhaan amma
kiliipota adda addaa gaa hojjechuu eegalteetti han keekiyyaa irratti itti darban viidiyoo guutuu sagaa tibba darbegaa viidiyoo keekiyyaa badhaadhaa irratti daawwanneerra. Thank you. Video itti aanu walumaan daawwannee deebina. Ammas bakkuma jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hello. Abeet. Nagaa bulte. Attam bulte. ምንድን ነው አማርኛ አታውቅም? ኦሮሚፋ በጣም ኦሮሞ አላውቅም እኔ። አማርኛ? አማራው ትንሹ እሞክራለሁ። በቃ አማርኛ ነው የማውቀው። እሺ ሰላም። እሺ ጋር አቤት። ግን ምንድን ነው ፈልገህ ነበር? እሺ ጄሽ አጋንጅሩ አንተ አማርፋ አጋንጅሩ አንተ ጄካ አምባዳ አጋንጅሩ ኦሮሚፋ ሶቶቴል ያሰው ዘንዳ ምን ፈልገህ ነበር አሁን ደውለህ? አነ ፈለገ ፍቅር ነው። ፍቅር ነው በእናቴ። በቃ ዛሬ ማታ ደውል። እሺ እሺ። baay'ee nama ajaa'iba. Egaa viidiyoon amma arginee deebine kun immoo egaa barataa yuunivarsiitii baadiyyaadha. Ishiin afaan Oromoo dandeessuun afaan Oromoo danda'a. Baay'een keessan viidiyoo kana laaluu ni dandeessu TikTok irratti. Egaa baay'ee na ajaa'ibe. Yeroo hunda akka haaraatti ilaalaa yeroon argu egaa gaaffii jaalalaa dhiyeessuufiif jedhee akkatti dhiyeessu dhabeeti haala kanaan gaa ta'aniit hiriyaa saafaan yeroo bilbiluu dhageenya akkatti bohaartan abdiin qaba. Warreen viidiyoon kun isinitti tole ammas subscribe, like, share gochuun gaa akka nu jajjabeessitan isiniin jedha. Kun chaanaalii Burqaa Entertainmentidha.